Hidhameera kan jedhamee miidiyaa kanarratti gadhiifamaa ture soba akka ta'e dubbatamaa jira. Makiina keessatti ofiisaa akka nama hidhamee harkasaa akkasiin suura of kaachisiisee. Namichi kun hin qabamne beekaa akkas godhe jedhamaa jira. Haqa mucaa koo argadha jedhee hin yaaduu jedhan beekamtiitu caalaa dhiigarra beekamtii gurbaatu caale jedhan obbo Addunyaan. Abbaan Qananii Addunyaa Andu'aalam Gosaa hiikamuu isaatiin wal qabatee mucaan koo yeroo lammataaf duute jedhanii iyyataa jiru. Mansuur Jamaal Ameerikaa dhaquu isaatiin wal qabatee durba kan biraa waamte jedhamaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka foonii hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo samoona kana sooshaal miidiyaa achiifachee deemaa jiran. Viidiyoo illee irratti dubbatamaa jiru. Tokko tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo hedduu kanaatiin immoo akka fataa zanaa jedhaatanu akka ittiin bohaaraatanu akka ittiin barataatanu abdiin qaba. Maaliif koomentii keessanis dubbisaan jira. Yoo koomentii keessan naqee laayik gochuu dhabaadhees koomentii sinnaaf kennaa jirtanu kabaja sinnaa kennaa jirtanu jaalala sinnaaf kennaa jirtanu dubbisaatan jira laalaan jira hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada 50 hin seenna jenneerra inshallah yoo rabbi jedhe xiqqoon nu haftee 50 seenuudhaaf Oromoo keenya itti nu jajjabaadhaati 50 miti 100 miiliyoona tokko yoo galla inshallah gara fuulduraatti isa wal qabatee immoo Oro vlog irratti maaliif badde Misraa waliin maaliif deebi'uu dhiiste maaliif badde waan argi jedhaa turtanii xiqqoo akka nu walitti taarree turre beektu jedhee tayyaadha isa wal qabatee xiqqoo Misraan nattaartee turte isa malee immoo Arafaanis dhufee ture kanuma wal qabatee hojii garaagaraatiis rakkattee viidiyoo isiniif dalaguu hin dandeenye keessa Misraan viidiyoo tokko ofiisiitii ilaaltu maaliif ilaaltu ofiisiitii riikaard goote booda sa'aatii 12 irratti jechaadha halkan nin gadhiisa jetteetti sa'a 12tti eegaanii Oro vlog irratti jechaadha Oro vlog irratti sa'aatii 12 irratti hin gadhiifama eegaanii I know prankiin na goote surprise na gootetti viidiyoo ajaa'ibaa wayiiti maaliifuu sa'aatii 12 irratti eegaanii akka Itoophiyaatti jechaadha deebiin isaa isiniif deebi'ee dheeta yaada viidiyoo kaleessaa irratti illee ijoolleen baay'een eessa baddee Misraa wajjin maaliif deebi'uu dhiistan maalitti baatan naan jedhaa turtanii isaa wal qabatee egaa halkan isaa 12 irratti eegaan isin jechuu barbaada. Warreen magara chaanalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaa subscribe yeroo gootan wanni tokko illee isin irraan hirratu Oromoon wal jajjabeessuu wal qabannee bakka guddaa ga'uu danda'u qabna maaliif nu wal jajjabeessaan jiru akka ijoollee Oromoottis yoo laalle ijoolleen Oromoo miidiyaa kanarratti baay'ee sosocho'an hin jiru keessattuu YouTube kanarratti hin jiru gara TikTokiitiin illee amma ta'e sosocho'u garuu sosocho'aadhuma dhaqanii hedduutti dhaabu ijoollee baay'ee ijoollee beekumsa qabnu baay'ee akkasitti dhabnee jirra kanaaf wal jajjabeessina ani immoo 50 seenuu fi 50 miti viidiyoon kun by the way hundi keessan meeme fakkeenyaaf viidiyoon kun namni 5,000 ilaalan jechaadha parsantiin 70 subscribe-atuun godhin ilaalaara meeme har'a immoo subscribe goona jedhaati warri akkaawuntii qabdan jechaadha subscribe goona jedhaati hundi keessan waatu namni tokko nafin meeme viidiyoon kun subscribe ajaa'ibaa wayinoo fiduu qaba viidiyoo kanallee hundi keessan laayik gochuun dagatina laayikii 1,000 yoo argate viidiyoon kun Misraa waliin as videetan reakshinii viidiyoo tokko isiniif hojjedha jechaadha kuma tokko galchuun dagatina yeroo akkasii itti jabaattu beekasin akkaawuntii lamaan galtanii fayyada laayik gootu jedhan yeroo akkasii haa ta'u gaa asaasinti dheeresseera dhiifama isin jechuu barbaada gara viidiyoo namichi kaleessa hidhameera jennee suuraa isaa akkasitti poost godhaa turre nutti hojjeteedhan Oromoo nu keessa kaawwateedhan dhaggeeffadhaa. Suura asirratti argitan kuni abbaa manaa Galatee Burqaa kan jedhamu kaleessa hidhameera jedhamee miidiyaa kanarratti afarsamaa ture jechuudha. Hidhameera kan jedhamee miidiyaa kanarratti gadhiifamaa ture soba akka ta'e dubbatamaa jira. Sababni isaas inni makiina keessatti ofiisaa akka nama hidhamee harkasaa akkasiin suura of kaachisiisee booddee erga miidiyaa irratti postotee booddee biyya akka ba'e karaa Keeniyaa kana akka biyyaa baqatee ba'e odeeffamaa jira jechuudha. Dhugaan kuni 100% dhugaa ta'uu soba ganaarra ga'ama. Kanaafiyyuu ani waa tokko dubbachuu kan ani barbaadu dubartoonni Oromoo atileetonni keessumaa dubartoonni Oromoo kuni ijoollee nammaarree dhiisteetti waaqaaf haa galatu ijoollee qaroomteetu uumamaa jira waan ta'eef waan akkasii saba biraa ofitti dabaluu kana dhiisanii jirani garuu warri kana dura hiyyeessi Oromoo maaliif nu faana sanutti dafqinee finnee ni nama ta'attanii yaaddaniitu saba biraa biyya gama bishaan gamaati ofitti waamtanii abbaa manaa godhatanii faana jiraattu moo maaliif dhiirri Oromoo
nama taa'aadha moo dhiira Oromoo caalaa nama ashuutu jira moo dubartii Oromoo caalaa nama dhala godhatutu akka biyyittiitti jira moo maal barbaaddanii akkasin deemtanii saba biraa ofitti dabaltanii anaaf naan galu garuu saba biraa ofitti dabaltanii moo Oromoo biraa boo'ichi keessan dhaabbatu jechuudha. Kun akkuma amma bo'aa jirtani kana saba uummata Oromoo kanatti gadi baatanii boossu jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu amma danda'ametti kanaan dura atileet Daraartuu Tulluurree nanirraan badhee atileet Daraartuu Tulluu Tigreetti heerumteetu abbaan manaan ishee suni qabeenya ishee hunda jalaa saamee zeeroo ergashii gashee booddee yeroo sana kan bulchu Mallas Zeenaawwiidha. Dawwalee fi Daraartuu fi ishii waamee qabeenya ishee sana hundumaarraa fuudhee deebisiiseefiti akkasiin har'a qabeenyi ishee harka ishee jira jechuudha. Kanaafiyyuu dubartoonni Oromoo kun warri gamatti fiigdani kun otuma of keessa ijoolleema keessan kenna ijoolleema qaqqaalii keessan kana barbaaddattanii bareedaadhaan jedha. Namicha kana immoo argitanii bakka argitanitti qabuudhaanii qaama seeraa jala akka inni galuu danda'u gamanumaanii gargaara obboleetti keenya kana isiniin jechuun barbaada. Akkuma argitan Soodaan dubbii jabduu dubbii bareedaa kaasee maaliif naanna'ee rakkinni ijoollee keenya numatti as deebi'e jechaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Namichi kun akkasitti kun jookkaanuu keessa kaa'ee jechaadha. Fakkeessee makiinaa keessatti akkas jedhamaara ammas jedhamaara. Kaleessayyuu akkas jennee waan kana irratti dubbannee dhugaa seenee gammannee jechaadha. Qabamee waan argee jennee dubbannee erga gammadnee kunoo wanta akkasii ba'e poolisiin immoo aanna biran qaqqabne isa takkas godhe jedhamaa jira gaa hedduu tokko nama gaddisiisa isinii galee hammas viidiyoo kaleessaatiin wal qabatee maa inni Andu'aalam Gosaa hiikamuu isaatiin wal qabate oduun baay'een odeeffamaa jira wanti baay'eenis jedhamaa jira. Andu'aalam Gosaa hiikamuu isaatiin wal qabate abbaan Qananii Addunyaa maal jedhanii mucaan koo yeroo lammataa duute jechuudhaan BBCtti gabaasanii jiran. Isa wal qabatee mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Oduu simbirtuu artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaa hordofee maatiin Qananii Addunyaa mucaan koo lama duute jechuun dubbatan. Qananii lammaffaa ajjeesan dhiigas dhugaas hin arganne jedhan obbo Addunyaan. Du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan kan shakkamee ji'oota 3 mana murtiitti kan deddeebi'aa ture artist Andu'aalam Gosaa wabiin ba'uunsaa akka morman maatiin BBCtti himan. Abbukaatoon artist Andu'aalam obbo Liban Abdii ji'oota darban sababa abbaa alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabiitiin qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhan. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii ba'uu isaa miidiyaarraa dhageenyes jedhan. Tokkichiif toominaan kana agarre jedhanii poolisiin nutti hin himne abbaan alangaas nutti hin himne jedhan. Sa'a kanatti abbaan Qananii obbo Addunyaan bilaasha baatii 3 deemaa jirra hiika mucaa keenyaas hin arganne dhugaa mucaa keenyaas hin arganne jedhan. Lammaffaa ajjeesan kaleessa yeroo Andu'aalam Gosaa wabiidhaan bahe akkas jechuun BBCtti dubbatanii turan obbo Addunyaan. Artist Andu'aalam Gosaa jalqabuma shamarree Qananiin erga du'a ishee labsame booda du'a ishee keessa akka harka hin qabnes waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaa malee ofirratti miidhaa dhaqqabsiifte jennee hin dhiyaannu jechuun dubbataa turan. Manni murtii dhimma kana baateewwan muraasa darbeef hordofaa turuuf ijoo dubbii miidiyaalee ta'ee ture. Abbukaatoon Andu'aalam obbo Liban ji'oota darban kana poolisiin qorannoo geggeessaa ture. Poolisiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa caamsaa 15,2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarsee jedhan. Abbaan alangaa ammoo qorannoo poolisii isaa qaqqabeen guyyoota 15 keessatti himata banuu qaba ture jedhan. Haa ta'uti abbaan alangaa caamsaa 30,2017 yookaan himata hin banne yookaan ammoo qorannoo dhiyaate himata banuuf gahaa miti jedhee galmee hin cufne jedhan. Haqa arganna jedhee hin yaadu murtiin abbaan alangaa nu beeksisu eeguutti jirra kan jedhan abbaan Qananii obbo Addunyaan wabiidhaan gadhiifamuu isaa ni mormina kun gaaffii qabaa jedhan. Itti dabaluunis seerri ni ulfaata waan abbaan alangaa jedhu ilaallee rabbitti kennina malee waan jennu hin qabnu nuti akka nama tokkooti jedhan. Dhugaa Qananii bahaa hin jiru dhugaan Qananii dhokataa jira. Ifatti ka'umsarraa ka'e jechuun qorannoodhumatti rakkoo qabaa jechuun komatan. Nu dadhabsiisuuf hanga ammaa tursiisan malee kana dura gadhiisuuf turan hanga dadhabnee biraa hamnuti kan kana gochaa turan jechuun BBCtti himan. Maatiin haala amma adeemaa jiru kana haqa argachuu akka rakkatan dubbatu. Ijibbaatumaaf han jira malee haala amma jiru kanaan haqa mucaa koo argadha jedhee hin yaaduu jedhan. Beekamtitu caala dhiigarra
beekamtii gurbaatu caale jedhan obbo Addunyaan. Egaa akkuma asirratti dhageessan abbaan Qananii Addunyaa akkasitti yaada isaanii ibsatanii jiru BBC'tti jechaadha. Kanaan wal qabatee immoo Andu'aalam guyyaa kaleessa ba'ee bakka qabriisii deemee akkasitti kunoo qabriisii irra ture jechaadha. Suuraadhaan illee kunoo akkasitti jira. Gaddarra akka jiru beeksisa jechaadha. Isaan wal qabatee immoo namoonni tokko tokko akkamitti si dandeessisee qabriisii irra deemta wanni jedhullee hedduu tokko ba'aa jira. Andu'aalam illee akka inni 50,000 waasiidhaan ba'e himamaatii jira. Isaan wal qabatee immoo namoonni tokko tokko irratti duula hedduu tokko irratti banaa jiru. Akkamitti jaalallee keeti itti dhihaatta? Akkamitti mucaan kun atu wanna tokko sitti himin, atu wanna tokko ati ittiin balleessin, akkamitti mucaan kun ofiin kaatee akkas of ajjeesuu dandeesse waan jedhuun mormiin hedduun tokko ka'ee jira jechaadha. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Mucayyoo kana homaa gochuu hin dandeenyu jechaadha. Akkasitti dhiiga ijoollee Oromoo baay'eetu Hacaaluudha kaasee jechaadha. Hacaaluu Hundeessaatii kaasee akkasitti dhiiga ijoollee Oromoo hedduutu dhume, hedduutu darbe jechaadha. Kanaaf haga dandeessaniin Rabbii haqa si haa baasu jedhaati. Du'aa godhaafi Rabbi haqa si nuuf haa baasu jechaadha. Anillee yeroon TikTok irratti viidiyoo si argu, yeroon Facebook irratti, yeroon social media garaagaraa irratti suuraa si argullee wallaahi hedduu tokko garaan na gubata jechaadha. Akka waan dura beeku, akka waan dura hiriyaa koo turtee wayitti hedduu tokko garaan na gubata jechaadha. Maaliifi mucaan bareedduun moodeliin kun akkasitti duutee haqa si dhabnee taa'uun keenya hedduu tokko nama gaddisiisa. Kanaan duras beektu kan ijoollee baay'ee kan Sooraa Abdataa, Hacaaluu Hundeessaa, Qananii Addunyaa kanallee akkasitti dhabnee jirra. Maaliif kan ijoollee Oromoo akkasitti nu jalaa dhokatee hafaa? Du'aayiidhaan bakka jirtanutti Rabbii haqa si haa baasu. Rabbi dhugaa kana maatii siitiillee nuufillee haqa qabsiisu jenna. Haala dandeessaniin mucaa kana sagalee ta'a. Hammas haqni si haqa si Rabba baasu dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedhama. Akkuma asirratti agartan Mansuur Jamaal USA Ameerikaatti argama. Ameerikaa keessa shirri bittin jedhaa jira jechaadha. Abbaa qabeenyaa keenya Mansuur Jamaal hedduu tokko si jaallanna. Isaan wal qabatee immoo Ameerikaa deemuu isaatiin wal qabate yeroo tokkos akka inni caaltuu waamteennaan Ameerikaa kana deeme beektu. Isaan wal qabatee namoonni tokko hammas chiikii tokko dhaabbasuu dhaqe moo hammas chiikii tokko waamte moo dhossaaramu namichi kun. Mansuuree chiikotuma biyya keenyaa si wayyaam jechuun namni qabeenya qabu kun yeroo baay'ee jechaadha. Namni qabeenya qabu kun wooma qabeenya qabu barbaadeedhaan dhugaadha. Babbareedduu biyya keetii biyya iluu qashtii jirti yoo achi jechaadha. Yoo achi dhabde immoo naannoo keenya si kennina naannoo Jimmaati boontuu Jimmaa si galee si kennina. Ameerikaa keessaa diqqoo akka baranaa gudii nu gootee nu arrabsiisin please si galee akkasi kana fakkaata. Egaa viidiyoo naaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan immoo komentii irratti naaf barreessuun dagatina. Haga viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Orooshow bye.